harka fuunee hordoftoota Afqalloo Digital Media oduu biyyaarrattanaa qabanneedhaan netijaraa oduu waliinan Samir Jooteeti. Godina Harargee Bahaa ilmi abbaa isaa ajjeesee qabamee to'annaa jala ooluun isaa dhagahameeti jira. Bal'inni oduu kanaa akkatti aanutti isinii dhiyaata. Harargee Bahaatti ilmi dhalaaf jecha abbaa ofii ajjeesee awwaala jaamee shakkamee to'atame. Godina Harargee Bahaa aanaa Gurowwaa Araddaa Eelaa Xaaxeessaatti shakkamaan Ibrahim Hassan Abdallaa dargaggeessa umriin isaa waggaa 25 hoggaaniif ta'u dhala lafa qonnaaf jecha abbaa isaa obbo Hassan Abdallaa ajjeesuudhaan hallayyaatti darbate jechuudhaan shakkamee to'annaa jala oolu poolisiin beeksise. Dhimma dhalaaf jecha abbaa isaa nyaata dhoorkatee rakkisaa ture. Abbaan isaa deddeebi'ee bulchoota Araddaatti himachaatis ture. Osuma himachaa jiru abbaa kiyya kana ajjeesuun qaba jedhee murteeffate. Dhokatee bakka namni hin jirretti hordofee ajjeese jedhan hoogganaan poolisii aanaa Gurowwaa Inspektar Olaanaa Waaqjiraa Jabeessaan. Shakkamaan kun yakka ajjechaa kana kan raawwate haadha warrasaa dabalatee shakkamtoota biroo waliin mari'achuudhaan kan ture yoo ta'u, shakkamaan kun gocha ajjechaa kana erga raawwateen boodas gargaarsa shakkamtoota biroo waliin shakkamaan kun gocha ajjechaa kana erga raawwateen boodas gargaarsa shakkamtoota biroo reefka abbaa isaa hallayyaatti darbatee akka abbaan isaa badetti abbaan kiyya ni bade jedhee hawaasa waliin barbaadaa akka ture ragaan poolisii aanaa Gurowwaa agarsiiseeti jira. Dhaabbanni miti mootummaa World Vision godina Harargee Bahaa aanaa Gursumitti dubartoota 50 oliif deeggarsa re'ee taasisuun isaa dhagahameeti jira. Bal'inni oduu kana Faayizaa Saanii akkatti aanutti isinii qindeessiti. Dhaabbanni miti mootummaa World Vision aanaa Gursumitti dubartoota 50 ta'aniif deeggarsa re'ootaa taasise. Godina Harargee Bahaa aanaa Gursumitti dhaabbanni miti mootummaa World Vision damee Gursum sektoroota qindoomanii waliin ta'uun dubartoota 50 kan araddoota 5 irraa walitti bahaniif re'oota 200 raabsuu koominishiin aanaa Gursum beeksise. Dhaabbanni kunis fayyadamummaa dubartootaa cimsuu fi diinagdee dubartoonni akka ciman taasisu dubartoota 50 tokkoon isaaniif re'oota 4 walumaa galatti re'oota 200 ta'an raabsanii jiru. Dubartoonni kunis yeroo gabaabaa keessatti re'oota kana furdisnee gara gabaatti dhiyeessuun bu'aa gaarii irraa argachuuf ni hojjenna jechuun waadaa galuu ibsan. Faawundeeshiniin Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa hundeeffamarra jiru barattootaaf iddoo garagaraatti deeggarsa taasisuun isaa dhagahame. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti isinii dhiyeessina. Yaadannoo waggaa tokkoffaa Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa sababeeffachuudhaan mariin paanaalii gaggeeffamaa jira. Waltajjiin mariichaa seenaa jireenya gumaacha Artiist Alii Birraan artii Oromoodhaaf sabaa fi sablammoota guddina muuziqaa biyyattiitiif taasise akkasumas leegaasii isaa akkaataatti fufsiisuu danda'amu irratti mariin bal'aan gaggeeffamaa jira. Sirboonni Artiist Alii Birraa yaadannoo bara baraan ta'uu tokkummaa jaalalaa fi bilisummaa biyyattiitiif kan qabsaa'anidha jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Khadiir Jawaar. Waltajjii irrattis artistoonni qondaaltonni bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa fi keessummoonni biroo argamanii jiru. Guyyaa kaleessaas barnootaan hojii deeggarsa gaggeeffameen yaadannoo waggaa tokkoffaa Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa sadaasa 2023 eegalee sagantaalee garagaraatiin kabajamaa jira. Faawundeeshiniin Alii Birraa hundeeffamarra jiru Dirree Dhawaatti barattootaaf deeggarsa taasiseen yaadannoo boqochuu waggaa tokkoffaa Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa sababeeffachuudhaan jillee faawundeeshinii Alii Birraa mana barumsichaa artistichaan deeggaramu daawwateen bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa aanaa Awwaallee keessatti kan argaman mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi jiddu galeessaa kan yeroo ammaa barattoota 1000 caalan simatee barsiisaa jiru. Haati warraa Alii Birraa Aadde Ililii Maarqos barattoonni imaanaa barnootaa Aliin muuziqaaleedhaan ka'ee dabre cimanii akka galmaan gahan dhaamte. Artiistii Xiqqaa Tafariin Aliin ilma namaa hundaaf jaalala tokkummaa fi qaroomina labsee ture jiidhaan akka agarsiisan barattootaaf dhaameetis jira. Faawundeeshiniin Alii Birraa hundeeffamarra jiru meeshaalee barnootaa barattootaafis gumaachuun isaa dubbatameeti jira. Oduu keenya gara biraatti yeroo achi dabarru haala mijeessummaa Ameerikaa, Keeniyaa, Noorweey fi Igaadiitiin mariin Taanzaaniyaatti jaalmaroo wajjin taasifamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Naasir Hussein akkatti aanutti isinii qindeessa. Ajajaan waboo kibbaa mariif Taanzaaniyaa gale. Ameerikaa, Igaad, Keeniyaa, Noorweey haala mijeessummaan hirmaachaa jiran. Marii mootummaa Itoophiyaa fi hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo waboo gidduutti adeemsifamaa jiru Taanzaaniyaa Daar es Salaam hoteela Hayaat Reejansii keessatti taa'amaa jiraachuu maddeen dippiloomaasii dhimmichatti dhiyoo jiran dubbatan. Kana malees ajajaan waboo kibbaa Gammachuu Raggaasaa yookaan Jaal Abooyyeen fi
itti aanaan isaa buufata isaanii kibba Oromiyaa Boorana irraa kara Keeniyaa gara bakka walga'ichaa kanatti har'a ganama balali'uu isaanii maddeen wal fakkaataa mirkaneessaniitii jiru. Kaleessa ajajaan olaanaa waboo Kumsaa Dirribsaa yookaan Jaalmarroon Tanzaaniyaa galuu isaanii ni yaadatama. Marii kana irraa haala mijeessitoota alaa keessattuu Ameerikaan karaa jiila ergama adda ganfaa Afrikaa ambaasaddar Maayik Hamiir durfamu dippiloomaatota olaanoo IGAD bakka bu'an akkasumas mootummoota biyyoota Keeniyaa fi Noorweey hirmaachaa jiraachuu dubbatame. Oduu keenya xumuraatti yeroo achi dabarru Laallibalaa fi naannoo isheetti lolli guddaan raayyaa ittisa biyyaatii fi faannoo jidduutti taasifamuun isaa dhagahameeti jira. Naasir Hussein dabalata qaba. Laallibalaa fi naannoo isheetti har'a dhukaasni raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota fannoo gidduutti gaggeeffamuun dhagahamee ture. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa magaalaa Laallibalaa fi naannoo isheetti guyyaa kaleessaa walakkaa guyyaa irra kan dabru dhukaasa meeshaalee gurguddoo raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota fannoo gidduutti gaggeeffamuu kanneen ijaan argan ibsaniiti jiraniim. Naannoon kun qabeenya sadarkaa addunyaatti galmeeffamanii jiranii fi kunuunsa barbaadaa kan jiran yeroo ta'u dhukaasa meeshaalee gurguddoo kanaaf balaaf saaxilamuu jiraattonni dubbatan. Walitti dhukaasuun addaan osoo hin citiin sa'a 3 caaluuf turuun akkasumas miidhamtoota miidhaa namoomaa qaqqabe gabbaanii baruun kan hin danda'amne ta'uu jiraattonni magaalaa ibsaniitii jiru. Yeroo dhukaasni gamalachuu jidduutti gaggeeffame kanatti gamoo bataskaanaa keessa kan turan kan himan tokko meeshaa gurguddaa dhukkaafameen achirraa cabee ba'u bataskaana san aduu qilleensaa fi rooba irraa ittisu gaaddisa ijaaramee jiru caccabuu isaa ibsan. Bulchaan Haarawunii bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Araggaw Kabbadaa jiraattota magaalaa Dasee wajjin torbaan kana marii gaggeessaniin mootummaan marii nagaa haa gaggeessuu jechuun gaafii dhiyaattee irratti deebii kennuun isaanii kennanii jiran. Wal fakkaatuun godina Walloo Kibbaa aanaa Ambassal magaalaa Wucaalee keessatti sanbataa fi dilbata dabre humnoota lamaan gidduutti dhukaasa jalqabamee lubbuun nama tokko dabruu fi waajjiraalee mootummaa gubatee kompiitaroota dhaabbilee mootummaa keessa jiran miidhaan irra ga'uu haati tokko ibsaniitii jiran. Egaan hordoftoota Afranqalloo Digital Media oduun keenya guyyaa irraan tanaa kanuma ture. Oduu keenya guyyaa irraan tanaa kana waliin qindeessuudhaan kan isin faana ture. Ana Samiir Jooteetii fi ogeessa kaameeraa Saalaa Abdulakiin wajjin ta'uudhaan isin faana turre. Nu hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha Afranqalloo Digital Media ariira uummataa.